Bagagesani ayana wagga fundi kesani Bagagesani ayana wagga fundi kesani Bagagesani ayana wagga fundi kesani Rawali nufidu firawlawani lafti barite kangu yayani Baganunga he fayaf naguman ili hajenu kare tukuman Ana jiraat kabajamtoota hordoftoota sagantaa siinqeeshoo hundi nageenyi badhaadha. Alaamanni nagaa sa'a namni nagaa waatii maatiin nagaa qeefreen nagaa jedhee nagaa ol gaafata Oromoon walitti dhufu. Egaa nutis Oromoo waan taaneef akkatti nagaa isin gaafanne. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan maratti isinaa qaqqabu jedha. Kun sagantaa addaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan mana aartistii gameettii takkatti argamnee jirra. Aartistiin tun eenyu? Baruu feenaan nufaana tura. Bagagesani ayyaana wagga fundi kesani Rawali nufidu firawlawani lafti barite kangu yayani Baganunga he fayaf naguman ili hajenu kane tukuman Egaa guyyaa har'aa sagantaa addaa tokko qabannee dhufnee jirra. Ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan mana aartistii gameettii Daawit Tolosaatti argamnee jirra. Dhugaa nyaataa isinis mana keessan teessanii warri ayyaana dabarsaa jirtan YouTube keenya warri daawwataa jirtan oguruu nurraan socho'inaa kallattimaan gaafiif deebii keenya Daawit faana taasisnaa nu faana tura. Daawit baga siin gahe. Waliinu baga nun gahe. Akkamii ayyaana? Ayyaanni bareeda namatti tola. Egaa kun daawwattoonni sagantaa siinqeeshoo si wal baruudhaaf toora irratti nu eegaa jiranii mee daawwattoota sagantaa siinqeeshoo faana wal baradhuti achi booda walitti dachaa. Tole gaani weellistuu Daawit Tolosaan jedhama. Baga ayyaana waggaatiin isiniin gahe jechuun barbaada. Mee ayyaana kana ji'a lamaa fi wanneen aananii killee fi foon garagara irraa soomaa turtanii jirtanii amma gaafa ayyaanichi hiikamu namoonni baay'een akka gammachuu godhannee yeroo nyaata irraa turrisan nyaannu jira. Nyaatichi sun ammoo dhiibbaa qaba. Sirriidha. Ji'a lamaaf osoo nyaanne turte guyyaa ayyaana kana yeroo hiikaa jechuun namoonni tokko tokko hammasaa osoo beekni sirriitti nyaataniillee kadhibaman jiranii garuu ulfaata ji'a lamarraa turtees humnaa ol yoo nyaata suutaan of barsiista malee ulfaata sirriidha. Daawit sagantaa keenya eegaluuf deemne afaan gogaan jalaa ta'e sirba tokko irraa nu buustee osoo taphannee maal jetta?
Wayya. Wayya. Wayya daawwattoota hin wayyeedhanii sirba tokko irraa buusnee itti seenna. Tole shoobisa. Addaarrolee dansooti yaa godoo gaara gamaa. Obaalooni dhaqee galaa mucaan morma lamaa. Anuu beeka dhufee jira kunoo baala jalaa. Lakkina fuudhi galii gurbaa kunoo anaa tanaa. Addaarrolee kan hin deemnaa. Odaa jalaa. Hin bareedaa. Mormi seesaa. Duru beekaa. Inni deegaa. Karatee baa. Abbaa seeraa. Urbuu jala boqadhee jira odooloo warraruu. Lukee keeyate dhufee mucaan si buubitee galuu. Ilaanna bute gurbaa dansaan odoo isa laaluu. Arooreessa kutee mucaan ilkaan kaarruu qabu. Addaarrolee kan hin deemnaa. Odaa jalaa addaarrolee hin bareedaa. Mormi seesaa. Hin gabre. Galatoom daawwi. Isinillee galatoom alfaadha. Sirba addaarrolee kanaan baay'ee miidiyaa irratti si beekanii. Intala gujiitii jedhu namni baay'een. Mee maal jettaa asirratti? Sirriidha namoonni baay'een akkas jedhan garuu ani intala gujiitii miti. Sirbicha namuma aadaa gujii beekutu naa kennee akkasitti dalaguu danda'an dhalattuma naannoo kanaati. Dhalattuma nageellee Arsii taasisu. Kanaafuu artistii gaafa taate artistiin fakkeessee qofa osoo hin ta'in ta'ee akka hojjetu nu mirkaneessitee jirta. Ammas irra deebi'uudhaan galatoomii. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan sagantaa ayyaanaati. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan sagantaa addaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan mana artisti Daawwitii wal geenyee jirra. Nyaata dhugaa booharaa nu faana turaan ammas affeerraa kennaa turtiin keessan nu faana ta'u. Magaalaa keessa yeroo baay'ee sosocho'amu sagalee kan keessa sagalee beeksisa garaagaraatu dhagahama. Asiinis sirbita, asiinis ni beeksista, isteejis ni geggeessita. Akkam ogummaan kun wal faana sii deeme? Sirriidha ogummaan kun muuziqaas nan hojjedha. Asumaan istuudiyoonis jira waan ta'eef beeksisa garaagaraa kan dhaabbilee garaagaraa beeksisu warroonni beeksifachuu barbaadan yoo jiraatan na dubbisu nan hojjedha. Akkasuma kan faana irratti darbus jira. Sansanis nan hojjedha garuu walitti bu'iinsi inni hojii miidhaan hojii irratti na yaalaa fidu hin jiru. Garam irra caala garam kamiif yeroo kenniteertaati? Ani muuziqaadhaaf yeroo kenneera irra caalaatti. Ayyee galatoomii. Gaafa ayyaana yeroo baay'ee dubartiitu mana keessa ittoo hojjechuuf waan alaa dhihaatu dhiheessuudhaaf mijiggee hedduu kan argu. Mee ayyaana yeroo ayyaana kuni sagantaan kan sagantaa zinqeeti dubartii irratti xiyyeeffata. Kanaaf warri dhiirotaa maal godhuu qabanii yeroo ayyaana niitii isaan mana keessaa qaban akkamitti gargaaruu qaban jettee addaati? Sirriidha yeroo baay'ee ayyaana yeroo ayyaanas ta'e yeroo kamuu mana keessatti hojiin kan itti baay'atu dubartoota irratti baratameeti waan ta'eef malee kun hojii dubartiiti kun hojii dhiiraati jedhee waan adda baasu hin jiru. Garuu barnoota nu ta'eeti garuu kana booda akkaataan itti deemu qaba jedhee yaadu warroonni dhiiraas haadha manaa isaanii guyyaa ayyaanas ta'e guyyaa kamuu hojii kamuu yoo gargaaran rakkinna hin qabu walii yaaduudha waan ta'eef osoo wal gargaaranii dalaganii haadha manaa isaanii osoo gargaaranii akkasuma guyyaa ayyaana ammoo hojiin caalaatti baay'ata waan ta'eef natti tola gara manaa deebi'anii haadha manaa isaanii gargaaranii jedhee keessi kiyya fedha. Mee mudannoo ayyaana irratti yookaan immoo ittoo tolchitu handaaqqoo mudannoo qabda mudannoo si mudate. Mudannoo qaba yeroo wayiiti waxii handaaqqoo hojjannee gara xumuruutti geenyeerra haala ture barandaa irratti hojjechaa ture. Intalli wayii jirti mana keessa kan na gargaartu ishiidhaan eegi jedhee seenee waan wayii hojii wayii qabadhee ture. Yaa already dhumateera hojichi gara xumuraa deemeera laali jedheetuma biraa seenee hin gofinnatti.
negaru waxiin sun jigeetta gaafa ayyaanati nyaachuuf qophaara namni jechuun ganama san nama waamtaa ciree nyaachiftaa ollaa waamtaa fira waamtaa egaa mee yaadi sa'aatii sanitti sirmu distiin galabatamee biddarraa jechuudha akka jiruun killeen osoo naafte wanni hundi seeneera waan ta'eef mudannoo guddaa anaaf hin dagadhu yoomiyyuu yeroo ayyaanni dhufu kamuu yeroo handaaqqoo jedhu hin yaadadha. Akkamitti dabarsitee gaafas keessummaa filawaamte keessummaa dhufu handaaqqoo dhiyeessuu qabdarra deebitee hojjatte moo waan biraatiin bakka buuste moo waamicha dhiiste moo akkamitti dabarsitee gaafas? Handaaqqoo irra deebee sa'aatii sanitti hojjechuun baay'ee ulfaata ture halkanii. Handaaqqoon illee argamtu bituuf illee humna illee yeroo illee hin fudhata waan ta'eef bariisaa kaanii foon barbaanne qircaa fudhannee akkasitti maal gad natti dhagaameera garuu akkuma ta'e goonee dabarsine. Daawwii gaafas waan jiruuf qircaa baatee bittee bakka buustee keessummaa keetti hin galchiteerta. Namoonni qircaa fudhachuu hin dandeenye namoonni handaaqqoo bitatanii hojjetuu hin dandeenye ammoo hedduu jira dadhaboonni qaama jechuun yookaan harka qalleeyyii isaan jennuu fi warreen daandii irra jiranillee hedduu jira. Isaan kanneen maal dhaamta nuti warri manaa qabnu warri manaa nyaannu warri finnee bakka buufachuu dandeenyu jira akkamitti osoo dabarsanii jettee yaadda? Eeyyan sirriidha inni. Akkuma namoonni qabeenya qabaniis qabeenya guddaas kan qabne jiddu galeessas kan ta'an ayyaana waan barbaadan qopheeffatanii waan hunda mana isaanii guutuu godhanii dabarsan jiran warroonni waan afaan irra kaayatanii dabarsan hin qabne inni jiru hin beekama. Garuu kasan immoo nuti ollaa keenyas ta'ee gadi baanee fagaannee illee yoo deemne namoota akkasii namoonni rakkataa ta'an hedduutu jiranii waan qabnurraa guyyaa ayyaanaa qofas miti yeroo kamuu nuti nyaanne akkuma bullu kan nyaatee hin bulle waan jiruuf osoo walii yaannee wal gargaarree nu amma karaa keenyaan ollaa keenyattis ta'ee namoonni rakkatan yoo jiraatan ani karaa kiyyaan waan qaburraa geessee adda qoodamneeti kan dabarsinu guyyaa ayyaanaatiin alattis waan qabuun hin gargaara namni hundi osoo akkas ta'ee barumsa akkasii osoo barumsa godhatee yeroo kamiyyuu namoota rakkatan gargaaruu aadaa osoo godhannee natti tola waan jedha. Kun ergaa sagantaa keenyaati. Namu mana taa'ee ayyaana nyaatee quufee dabarsaa jira. Namoota mana taa'anii mana hin qabne fi kan waan nyaataa mana hin qabne hedduutu daandii irra jira. Kana namoonni mana keessan teettanii garaa keessan quuftan hunduu kan garaa beelaallee akka jiru qaabannee yaadannee akka walii geessinu yookaan akka waliin nyaannee waliin dabarsinu ergaa sagantaa keenyaati. Ammas sagantaan keenya hin goolabamne nu faana tura. Akkam nagaa? Nagaa akkam jirtu? Baga isiniin gahe. Baga waliin nu gahe. Mee nu jedhamta daawwattoota sagantaa siinqeessanii wal baradha. Ayyeeshi maqaan kee Ayidaa Raajii jedhama. Dhufee ollaa daawwiidha. Ayyaana sooma hiikkaa kan isaanii kan ji'a lamaaf dabaraa ture isii waliin dabarsuuf mana isiitti argama. Naaf haarawaa miti mana isiitti dabarsuun kun gisee mondoo dabarsina isii qofa oduun taane hiriyoota baay'ee qaba amantaa biraa kan ta'an amantaan kee musliima. Iddoo baay'ee gaafa kennallee walumaan dabarsina akkasuma kennallee dhiyaateera kenna irratti dhiyaachuuf dammoo yaa gisee walitti kiyyallee ta'ee kan isaanillee ta'ee walumatti dhufnee kabajina. Gaafa keessaanii torbaan jala dhadhee mana isaaniitti qulqullina manaan jira akkasuma meeshaa wanti hojjetamu moonaa qajeelchuun jira akkasuma wanta nyaatamu wanta guyyaa san hojjetamu jira kana mulu walitti toonne jechuuf torbaan jala dhadhee mana isaaniitti hojjenna akkasuma daawwii qofa duuntaan hiriyoota baay'ee qaba kiyya irratti illee akkasuma wal gargaara. Eshi yaadu ammallee sima bira jira. Yeroo baay'ee yeroo ayyaanonni dhufan musliimonni mana kiristaanaatti waan nyaatanii kiristaanni ammoo mana musliimaatti waan nyaatanii waan jedhutu jira. Sirraa ammoo wanni argaa jirru yeroo kiristaanaa atis deemtee gargaarteen yeroo musliimaa isinis dhuftee akkasii gargaartutti eeruu nu kennitee jirta ulfaadhu. Gaafa mana isii deemtee hojjettu waan musliimonni dhufanii nyaatan hojjetamoo waan kiristaanni hojjetee nyaatamu san hojjetamee isiitan?
Ay duraan dursee gaafa nyaata eegana gaafatte moona siibsee si xumureera kan nyaata yoo hojjannu siin ofii hojjatti anke na hojjedha akka walitti hin buune ደግሞ iddoo garagaraatti hojjanna kasiilee baddatti qophaa'a kiyyalee adda qophaa'a akkasuma ደግሞ ana bicha aduuntaan musliimoonni ka dhufan namni biraallee hin jirani akkasumatti baay'inne san anka musliimaa qopheessee waliin wanna jedhee gargaareeni nama san keessummaa san geggeessa. Galatoon kanaafuu aadaan amantaan gargar hin baanu amantaan gargar nun baasu aadaan ayyaana waliin ayyaaneffatu hawaasa keenya keessatti garmalee akka aadeffamee jiruu fi waan ofiin achitti deemnee nyaatuu qabnu akka achitti qopheessitu waan nu kaaste qabda ulfaadhu namoonni hedduun illee yaada kanarraa akka barumsa guddaa fudhatan abdii qaba. Galatoon irratti waan jettu yoo qabaatte yookaan immoo hiriyoottan kee tan qaamaan bira hin jirreen alatti kan jiran jira jetteerta ergaa baqettiin siniin gahee dabarfachuu hin dandeetta. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaanuu baga siin gahee jedha. Kana bira jirtanillee kana bira hin jirrellee ka biyya biraa jirtanillee bagatti siin gahee jedha. Galatoon. Ayyees. Ni daawwattoota Siinqee Shoo wal baradhu. Ishee galatooma maqaan kee Daraartuu Midhaaksaa jedhama magaalaa Shashamanneeti ollaa Daawwitii ayyaanaaf walitti qabamne jirra akkasuma. Mee ayyaana kana bakki isiniin gahe namoonni jettu jiraate asumaan ergaa dabarfatu. Jechuun ollaan nu biraa faffagaatanii jiru hiriyoonni tiyyiin illee biyya kana hin jirre kaas jiranii qaamaan biraan geenne hin jira amantaa kana hordofu maraanu bakattiin siin gahee jedha. Maal dhaamta ayyaanni yoo yeroo baay'ee dubartii irratti fe'ama hojii mana keessaa hedduun jechuudha. Maal haa ta'u jettee adda gara fuulduraatti? Jechuun aadaan shamarran bichaa miidhamtu yookiin intalti bichaa miidhamtu kan jedhu hin jiru. Bakka hojii maraayyuu wal qarqaaraatu. Fakkeenyaaf hoolaa qaluun hojii dhiiraati. Ciree manaa akkasumas buddeena waxii uumamu hojjechuun kan intalaati. Garuu yagid buddeena buusanii waxii hojjanii ciree dheessanii hin jennu. Isaatii isiin buddeena buuftuu yookiin waxii daladdu ammoo qoraan qopheessuu bishaan dheessuu yaa'u qarqaarsa yagid kan gargaaruun nu gargaara warri dhiirotaa. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Siinqee Shoo sagantaan keenya akka argitan kana baay'ee bareedaa ture mudannoo fi muuxannoo aartist Daawwii Tolosaa irraa argannee jirra jennee yaadna torbaan ayyaana biraa faana yookaan sagantaa biraa faana walitti dachaana hangasiif lafa jirtanitti nageenyi keessan isin haa baay'atu dhibamaan keenya nuuf haa fayyu hidhamaan keenya nuuf haa hiikamu. Deettuun teenya nuuf haa maaramtu jedha waaqa keenya du'aayin godha. Siinqeen teenya bakka jirtan hundatti isin haa hoffolchitu hoffolaa.